Teji godia silakan gari'a wa wajin jiran yumba sangagari Rabi malilaki umatalu bari'a Nasiyat dambasa indandal Amma yona anjiru kogoto tamara sinna mide sinna moe anjala dembe ko kambira jiru ko bati wal bekna rakonna mine tokkuma wayya bare dana kotu dakikan ke kunaduma jiru ko baati wal beekna rakkoon miine tokkuma wayyaa bareedana kottu dakiikan kee kun adduma Bibirraan si jaalala rabbiitiin kakata Bibirraan si jaalala rabbiitiin kakata Tattaabina kottu dakkaan si dhugadda jaashan koolaala Fayyan kan kee hir'atani naaf jiraadhul bunu turi obsaa kana kennu waaqni si fageesse wal agarsiisu biyya si deebise ija kee arguufan jarjareedha eebbina godhu atillee na yaada kan si yaadu nan dedhee Akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo dhiifamaa viidiyoo isinii gadhiisu wanti hin dandeenyeef naafeennichoonis gammachuurra jirra. Viidiyoon godhu isinii waraabamtee isiniif gadi hin dhiifamne akka nu of kolchitan isin jenna. Naafeennichoo waliif fayyinee gammachuurra jirra. Sanii viidiyoo isinii gadi hin dhiisini. Viidiyoo baruu ganama baruu galgala yeroo bijjade isiniif gadhiisne jechuu guutuusi. Kanaafuu hedduu gammannii hedduu jaala bareedduu keessa jirra. Naafeennichoonis isiniis gammadaadha. Gammannee gammachuun walumaanuu teenya dhugaa dubbachuudhaaf ani hedduun gammadee inni cholee hedduu gammadee gargar baana jeetii yaade isinis baga gammaddanii garuu warroonni chaanaa kanaaf haaree taatan haga baru gizeen viidiyoo gadhiisatti akka isin dhaqqabduuf mallattoo notifikashinaatii banadhaadha sabiskiraayib godhuun dagatinaadha viidiyoo kan laayik sheer godhuudhaan facaasaa gammachuu keessan nutti agarsiisa galatooma faamilee teenya hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajna